Ashama harka fuuna daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Hundeeffama ABO waggaa 50ffaa ilaalchisee ABO'n ibsa miidiyaaleef kenne. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Shawaa Bahaa Booraatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 7 ajjeesuun dhaga'ame. Loltoonni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi damee fayyaa balaarra buuseeraa jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Hundeeffama ABO waggaa 50ffaa ilaalchisuun Abichi har'a miidiyaaleef ibsa kenne. Hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa guyyaa har'aa waxabajjii 23 bara 2023 ibsa miidiyaaleef kennaniin uummata Oromoo hundaaf akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo maran baga hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo geessan jedhan. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n bara 1973 baatii adoolessaa keessa sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaa godhaa ture keessatti hundeessota adda bilisummaa Oromoo jalqabaa kanneen akka Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa warreen lubbuun darban akkasumas kanneen amma lubbuun jiran hedduun hundeeffamuu ibsan. ABO'n sirna cunqursaa jaarraa tokkoo fi walakkaaf uummata Oromoo irra ture xumura itti gochuuf waggaa 50 dura dhaaba jabaa gaaffii Oromoo fi Oromiyaa cululessee gaafatuu fi deebii humnaanis ta'e karaa siyaasaa argachuuf dhaaba siyaasaa fi hidhannoon qabsootti seene ta'uu hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa dubbataniiru. ABO'n erga hundeeffamee eegalee haga har'aatti seenaa qabsoo Oromoo ammayyeessuu gaaffii Oromoo faffacaatiin ture qindeessee gaaffiin kunis maal akka ta'ee fi maal argachuuf akka Oromoon qabsaa'u kan ifa baase dhaaba siyaasaa Oromoo jalqabaa ta'uu Jaal Daawud Ibsaa addeessaniiru. Imala haga har'aa ABO'n imalee as ga'e keessatti ABO'n wayita qaamota qabsoo isaa keessatti isa tumsan hundaa galateeffatu addatti qotee bulaa Oromoo waggaa 50 darban kana keessatti aarsaa hedduu kaffalan barattoota Oromoo, hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo hunda ABO'n waliin aarsaa kaffalaa turan mara kan galateeffatu ta'uu hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa ibsaniiru. Miseensotaa fi qabsaa'ota dirree qabsoo fi siyaasaa keessatti wareegama baasan hundumaaf ABO'n galata bara baraa kan galchu ta'us ifoomsan. Jireenya adda bilisummaa Oromoo har'aaf aarsaa kan kaffaltan ABO'n waggaa 50 ga'uu isaaf lafee fi lubbuu warri itti gabbartan baga gammaddan baga geessan jechuun hundeeffamuu waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoof ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo haqaa fi haqaan hojjechuun gaaffii siyaasaa keessatti hireen Oromoo akkaataa isaaf malutti gaaffii siyaasaa siyaasaan furuutti amanee qabsoo isaa kan jabeessu ta'us wayituma kana hubachiisaniiru. Haala hoogganoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran irratti kan ibsa kennan Jaal Daawud bakka jirtanitti baga waggaa 50ffaa hundeeffamuu dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo geessan jedhaniiru. Bu'aan wareegama waggoota 50 ABO'n baasee as ga'e bu'aa uummanni Oromoo har'a irra ga'ee fi muuxannoo qabsaa'onni Oromoo haga har'aatti dabarsan hundi daandii qabsoo injifannoo haga har'aa deemee as ga'e ta'us yaadachiisan. Koreen qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Alamaayyoo Diroos gama isaaniitiin adoolessaa tokko bara 2023 irraa qabee sirni hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ifatti kabajamuu kan eegalu ta'uu har'a waxabajjii 23 bara 2023 ibsa miidiyaaleef kennan irratti ifoomsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Impaayera Itoophiyaa humna qawween ilmaan Oromoo cabsitee Oromoo fi Oromiyaa irratti garbummaa fe'ite yeroo xumuraaf hundeen fokkolchuuf qabsootti kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa iddoo adda addaatti raawwachaa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti tarkaanfii loltoota Bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo olaanaa argachuu odeessi nu qaqqabee ifoomse. Guyyaa dheengaddaa jechuunis gaafa waxabajjii 21 bara 2023 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa halkan sa'a 2 walakkaa irratti aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Ho'ituu seenuun mooraa loltoota Bilxiginnaa irratti haleellaa taasiseen loltoota sirnichaa 7 yoo ajjeesu 10 ammoo madeessuun meeshaalee hedduu booji'ee dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Oduudhuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa waxabajjii 22 bara 2023 godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa ganda Heeban Dhuubboo keessatti Cibraan kun waraana Bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota sirnichaa 45 battalatti yoo ajjeesu 100 ol kan ta'an ammoo madeessuu odeessi Gadaa Miidiyaa Neetwoork qaqqabee addeesseera.
Shawaa Bahaa Booraatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 7 ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa ilmaan Oromoo Oromummaan yakkuun maqaa adda addaa itti maxxansuun ajjeesuu akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa ganda Biitee jedhamu keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 7 haala suukkanneessaan rasaasa itti roobsuun ajjeesuun dhaga'ameera. Yeroo ammaa kanatti reeffi namoota 5 argamuu kan himan maddeen kaan ammoo reeffi isaanii bakka kam akka bu'e iyyuu wallaalameera jedhan. Dargaggoota haala suukkanneessaan ajjeefaman kanneen keessaa yeroo gabaasa kana qindeessinetti kan maqaan isaanii adda bahee nu qaqqabe tokko Maammoo Amaanoo, 2 Umar Hussein, 3 Diitaa Faayyoo fi 4 Gammachuu Lammii kanneen jedhamanidha. Loltoonni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Maqaa Oromootiin daldalaa garuu sirna atseewwanii baroota dheeraaf ilmaan Oromoo gidirsaa ture deebisuuf kan hojjetaa jiru mootummaan Bilxiginnaa gocha hamaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan jabeessee itti fufeera. Ilmaan Oromoo sirnichaa jala hiriiruu raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi naannoo ta'uun tajaajilaa turanis hammeenya sirnichaa hubachuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu Gadaa Miidiyaa Neetwoork irra deddeebiin gabaasaa tureera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa waxabajjii 22 bara 2023 waraanni Bilxiginnaa 3 hidhannoo guutuudhaan gara waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatti makamuu odeessi nu qaqqabee addeesseera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen tokko godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda 3 jedhamu irraa meeshaa qawwee AKM tokko rasaasa 150 fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Jaalladhii Gammadaatti yoo makamu ittuma fufuun miseensi raayyaa ittisa biyyaa 2 ammoo godina Arsii Bahaa aanaa Martii fi Jajuu irraa meeshaa qawwee AKM Turkii 2 gumbii 6 rasaasa 300 fi boombii fudhachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo Cibraa hambaa aanoleetti dabalamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaas miseensota waraanaa Bilxiginnaa duraanii kanaaf simannaa ho'aa taasisuun ilmaan Oromoo achi keessatti hafanis faana isaanii hordofuun qawwee fi hidhannoo isaanii waliin sirna Bilxiginnaa ganuun qabsoo saba isaaniitti akka makaman dhaamsa dabarsaniiru. Naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi damee fayyaa balaarra buuseeraa jedhame. Waldaan Fannoo Diimaa Idil Addunyaa walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti irra deddeebiin mudatu bu'uuraalee misoomaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiiseeraa jedhe. Keessattuu dhaabbilee fayyaa fi misooma bishaan dhugaatii sababa kanaan akkaan miidhamuu ibse dhaabbanni kun. Akka fakkeenyaatti godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti dhaabbileen fayyaa fi piroojeektoonni bishaan dhugaatii barbadaa'aniiru jedha ibsi dhaabbata kanaa. Aanaa kanatti uummata 100,000 tajaajilaa kan turan dhaabbileen fayyaa 42 sababa walitti bu'iinsaan naannawaa sanatti hammaateef miidhaan guddaan irra ga'eera yookiin ammoo saamamaniiru. Dhaabbileen fayyaa miidhaan irra ga'een tajaajila dhaabuu isaanii namoonni dhibee lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'een qabamanii tajaajila wal'aansaa dhaban hedduun jiraachuu ibse Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa. Uummata aanaalee godinicha 5 keessa jiraataniif tajaajila kan kennu hospitaalli sadarkaa jalqabaa Guduruu baaxiin isaa rasaasaan reebamee caccabeera. Kuusaan bishaanii barbadaa'eera akka gabaasa jaarmiyaa kanaatti. Sireen dhukkubsattoonni irra ciisanii yaalaman meeshaaleen kenniisa tajaajila fayyaa fi qorichoonni saamamaniiru jedha dhaabbanni kun. Akkasumas namoonni hedduun sababa walitti bu'iinsaan gara magaalaa Beegiitti waan baqataniif lakkoofsi namoota tajaajila wal'aansa fayyaa barbaadanii akkaan dabaluun rakkoo uumaa jiraachuu dhaabbati kun ibseera. Namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii gara magaalaa kanaatti baqachuu isaanii ogeeyyiin fayyaa deeggarsa fayyaa hawaasaaf taasisuun humnaa olitti ta'eera jedhe dhaabbanni kun ibsa kaleessa galgala waxabajjii 22 bara 2023 baaseen. Kuusaa bishaan irra miidhaan waan ga'eef yeroo ammaa hanqina bishaanii qabna. Manni qorichaa barbadaa'eera. Qorichoonnii fi meeshaaleen wal'aansaa hunduu saamamaniiru jedhan Dr. Alamaayyoon. Oromiyaa keessatti kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti rakkoon nageenyaa fi tasgabbiin erga hammaatee bubbuleera. Waraanni Oromiyaa keessa socho'u kun wayita qabsoo hidhannoo eegalu lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa akkasumas Gujii fi Borona keessatti bal'inaan socho'aa ture. Amma garuu qabsoo hidhannoo cimsuun godinaalee ibsaman kunneen irratti dabalataan giddugala Oromiyaatti babal'ateera. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa ibsa isaa keessatti walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti mudataa jiruun lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman rakkoo hamaaf saaxilamaniiru jedheera. Kanneen keessaa hedduun gargaarsa hatattamaa barbaadu akkuma walitti bu'iinsi babal'ataa deemuun lakkoofsi namoota gargaarsa namummaa barbaadanii dabaluu ibse dhaabbanni kun. Jaarmiyaan kun akka jedhetti godinaalee Gujii, Booranaa fi Wallagga keessatti namoonni deeggarsa hatattamaa fedhan hedduudha. Fannoo Diimaan Oromiyaa keessatti namoota sababa walitti bu'iinsaan qe'ee irraa buqqa'an gargaaraa tureera. Ji'oota 6 darban namoota 62,000 caalaniif gargaarsa nyaataa, iddoo dahannaa fi maallaqaa taasisuu ibseera dhaabbati kun.
Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo argachuuf karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun maatii taatanii hordofuu hin dagatinaa jechaan oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.